kaane hirrofnu nuti kuudhaaf shurshuru abbaa warraan kubbanu tikseen horiin gurguru hirraan gadee diddeessa guutabbuu safixeensa hirraan olee baaseena leenca bosona seena galfata galaan sabaa akkamiin baafte gabaa namni daara baasanii daaraadhaan nama qaba sareen ofiin guddisan qarriffaan jahatama dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama agayisii fannaama tolli keessi dhamaase sababni jijjiirama naftanyaa kufte kaase maal taate yaa namana siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaarama nutti faarsuu jalqabde yaa jigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallaatti aseene yaa jigaa koo gaabbita diinni si nyaata gaafa dorroba amma seene dhaggeeffattootaa fi hordoftoota IF Digital Studio nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu jedha. Akkuma kana dura baratamee adhallee keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyaa guyyaadha. Obbo Amaan Kadiir Qaamsaree biyya Norway magaalaa Tromsø irraa waa'ee dhimma yeroo ammaa kana biyya teenna Itiyoophiyaa fi Oromiyaa harkaa qabu kana akkasumas addunyaas raasaa jiru waa'ee dhibee koronaa yookaan COVID-19 fi politikaa Itiyoophiyaa fi addunyaan keessatti amma yeroo ammaa Itiyoophiyaan maal itti jirti maaliif jiranii waan jedhu kana irraa babbasinee haasa'uuf deemna. Gamanumaan itti dhiyaadhaa isiniin jedhaa. Obbo Amaan anaa dhufu baga nagayaan gara IF Digital Studio dhuftan dhiyaadhaa isiniin jedha. Hayyee atilleen galatoomi sagantaa kanarratti na afeeruu kan keetii fi yaada ani waa'ee dhibdee koronaa fi politikaa addunyaa irratti qabu na gaafachuu keetiif galata guddaa sii galcha. Akkuma mata duree irratti kaasuu fi yaalletti yeroo ammaa kana addunyaa kana kan raasaa jiru dhibeen koronaa baay'ee biyya tokko duun ta'in ganda tokko duun ta'in naannoo tokko duun ta'in akkuma addunyaatti waliigalatti lubbuulee namoota hedduu galaafatee jira, namoota hedduu siree irra galchee jira, akkasumas namoonni diinagdee ol bultii isaanii dhiisanii hedduun isaanii mana dacha'anii jiranii. Waa'ee kana irraa yaa haga tokko akka nu ibsitanii fi inni kun immoo isa kanaan wal qabateeti biyyoonni tokko tokko keessattuu yeroo ammaa kana akka fakkeenya tokkoffatti kan fudhannu Itiyoophiyaan yeroo ammaa kana dhibee kana koronaa vaayireesii kana fayyadamteeti politikaa isaanii ittiin
waan geggeessuuf deemaa jiran fakkaataa. Gama Ameerikaatiin illee namoota xiinxalanii keessa ilaalaniin yeroo tokko tokko bulchaan Ameerikaa ummata biyyoota biraatiin mootota biyyoota biraatiin kasagalee yookaan jechoota daddarbatu argina. Isa kana mee akkamitti ilaaltu? Koronaa fi politikaan addunyaa maal fakkaata? Akkasumas koronaa fi politikaan Itiyoophiyaa Oromiyaa Itiyoophiyaa keessatti deemamaa jiru maal fakkaata? Mee itti dhiyaadhaa gaafii kanatti. Hayyee gaafiin kun gaafii hundeeti. Waan hundee isaa dhaqqabanii deebii quubsaa yeroo gabaabduu keessatti kennanii miti. Garuu walumaa galatti koronaa vaayireesii qormaata ilma namaa mudatan keessaa yeroo hangafa jechuun ni danda'ama. Loloota addunyaa irratti godhaman kan lola tokkoffaa, lola addunyaa lammaffaatii fi loloota birallee wal bira kaayanii yoo laalan kun lola hangafa jechuun ni danda'ama. Lola wal'aanaa. Wanni adda isa taasisu tokkoffaa koronaan diina hundaa ta'uu isaati. Diina ilma namaa hundumaa fira jedhee ka hiluu hin qabu. Kuni adda isa taasisa. Kalammata ammoo koronaan diina hin mul'anne, invisible, ka hundumaayyuu nyaatu kan mul'anne, raammoo hin mul'anne yookiin daandurree hin mul'anne, kan nama hundumaayyuu diina fi nyaatu jechuudha. Sadaffaa shorarkeessaadha. Ajjeesuu caalaa in shorarkeesse. Afraffaa addunyaa hin dhaabe, dhiiga dhaabe. Addunyaa bakka jirtutti dhiiga dhaabe. Afraffaan balaan isa hordofee dhufu xiqqaa miti. Walirraan citu yoo xiqqaate for generations dhalootaaf darbuu danda'a. Kana jedhee waliigalatti koronaan gingilchaa mootota addunyaa dhimbiibe jechuun ni danda'ama. Gingilchaa mootota addunyaa dhimbiibe. Warra ummataaf dhaabbatan, warra ummataaf hojjetan, warra immoo ummata irratti hojjetanii fi yeroo gaarii eeggatanii aangoo butachuu barbaadaniif carraa gaarii hiree dahaba ta'ee jechuudha. Yeroo ammaa kana mootummoota addunyaa hiriira gola adda addaatitti baasee jira. Hiriirri tokkoffaan warra dhibdee kana waakkatan. Dhibdeen kun yookiin xiqqeessanii ilaalan. Dhibdeen kun inuu qufaadha. Shekkeeree qullubbii adii yoo nyaatte yookiin zanjabila yoo alanshite, yoo dhugoo xuuxxe yookiin loomii xuuxxe dhibdee in fayyitaa warra jedhanii gadi xiqqeessan. Kammoo beekumsa saayinsiin argamsiisellee didan waakkatan. Karaa biraatiin warra fakkeenyaaf populistoota jechuun warra populistii jedhaniin kan fudhachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf akkuma reefatuu kaafte Ameerikaa keessatti pirezidantiin Ameerikaa hin liqimfamneef dhibdeen kun hin liqimfamneef qoosaa ture. Irratti illee qophii hin qabu ture. Kalammata warra saayintistoota illee gadi xiqqeessuu barbaadaa ture. Osoo akki kun ta'aa jiru osoo mootummaan irratti hin qophaa'in dhibdeen kun kumaatamaan nama qabee reeffa lakkaa'uu jalqabanii hagasii asillee biyya chaayinaatitti quba qabuu malee hujii silaa mootummichaan malu hin hojjannee jechuudha. Kanaafuyyuu hiriirri tokko kana warra waakkatan jechuudha. Biyya Ingiliizillee kanarraa addaa miti. Yeroo silaa daddaffiidhaan socho'anii dhukkuba kana to'achuun barbaachisutti qophii gahaa hin goone. Biyyatti Ingiliizillee muummee ministeeraa biyya sanii dabalatee dhukkuba kanaan faalamuun haga ammaatitti
rakkoo akkasii keessaa bahuu dadhabuunis waan mul'atu. Kana hiriira san keessatti ilaallaa kalammata warra rincican warra lafarra harkifatan dhibdee kana biyya seenuu odoo arganuu bakka dulloonni itti tajaajilaman seenuu odoo arganuu daddaffiidhaan tarkaanfii fudhachuu hanqachuu irraa karaa biraatiin dhibdeen kunillee dhibdee haarawaa waan ta'eef biyyiti amma akka Xaaliyaanitti fi akka Ispeenii reeffa lakkaayanii jechuudha reeffa hedduu lakkaayanii jechuudha addunyaa irratti. Ka sadaffaa warra tokkoomanii humna isaanii gabbifatanii daddafanii tarkaanfii fi istiraatejii adda addaa baasanii rukutan. Fakkeenyaaf biyyoota warra kana godhan warra akka Singaappoor laaluu hin dandeenya. Singaappoor, Kooriyaa Kibbaa akkasumas biyya Noorweey. Biyya Noorweey biyyatti amma nu jirru kun fakkeenya gaariidha. Kana biyya Itoophiyaatillee fakkeenya gaarii taati jedhee yaada. Kanaafuyyuu muuxannoo biyya Noorweeyitti godhamee gabaabsetiin ibsuu barbaada. Biyyatti Noorweey akkuma dhukkubni kun seeneen Maarchi jalqaba irratti tarkaanfii fudhatanii jechuudha. Tarkaanfiin sun maaliin jalqabe? Jalqaba ogeeyyonni fayyaa qaamonni jaarmoyoota fayyaa qormaata daddaffiidhaan dhaamsa addunyaarraa darbu fudhachuudhaan qormaata barbaachisu godhanii jechuudha. Qaama sadii tokkoffaa instituushinii fayyaa, lammata daayireektara fayyaatii fi ministeera fayyaa. Sadeen kun walii galanii irratti hojjechuu jalqaban. Eega irratti hojjetaniin booda waan argamsiisan warri poolitikaa paartiileen biyya kana keessa jiran paartiin yoo xiqqaate paarlaamaa keessa jiru lakkoofsi isaanii haa xiqqaatu malee gara paartii 9ti. Paartiin gurguddaan garuu gara paartii 6ti. 6 akkasiimi. Kanaafuu paartiin aangoo mootummaa harkaa qabuu fi warri mormitu akka nama tokkootitti paarlaamaa tokkotti walitti dhufanii mari'atanii mootummaan aangoo irra jiru akka fakkeenyaaf Itoophiyaan goote daddafanii labsa yeroo muddamaa hin labsin. Seera biyya Noorweey keessatti labsa yeroo muddamaa labsuun mootummaan mirga qaba. Kanatti hin utaalle. Mootummaan biyya Noorweey mootummaan biyya bulchu maal godhe? Maandeetii naa kennaa naa dabalaa jedhee gaafate. Rakkoon kun hamaadha. Aangoo na barbaachisaa. Kanaafuu aangoo naa dabalaa maandeetii naa kennaa jedhee gaafate. Warri mormitoota illee walumaa galatti maandeetii isaan malu maandeetii murtaa'e restricted mandate fuudhanii akkuma jiruun waa hundumaa ittiin kennine. Muranii waan inni humna inni ittiin hojjechuu isa dandeessisu kennaniif jechuudha. Maandeetii kennaniif. Achirraa jalqabanii tarkaanfii fudhachuu jalqabanii tarkaanfiin jalqaba fudhatan naaffisuudha. Kuruunaaraaf naaffisuu ture. Naaffisuun kun bultii 15 yaalamee akka barbaadametti to'achuu hin dandeenye istiraatejii lammataaf fudhatan. Kalammataa rukutuudha. Waan hundumaa cufanii waan silaa barbaachisu hunda walirraa fagaachuu, hujii dhaabuu, mana barnootaa cufuu, faabrikoota cufuu, xayyaara biyya alaatti cufuu, daangaa biyyaa cufuu kana fakkaatu hundumaa yeroo lammataa irratti godhan. Achi godhan yeroo ammaa kana walumaa galatti kuruunaan biyya kana keessatti injifatame jechuun hin danda'ama. Manni barnootaa, oolmanni daa'immanii kun hundi isaatiyyuu banamaa jira. Hojiin bifa haarawaan jalqabaa jira. Warri qabamus baay'ee xiqqaataa jira. Ka du'us baay'ee xiqqaatee jira. Ka qabamus xiqqaatee jira. Kanaafuyyuu amma Noorweey wanni isiin irratti jirtu addunyaa qoricha barbaaduu fi talaalii isaa barbaadu, vaccination barbaadu addunyaa isitti dursaa jira.
Kanaafiyyuu kun mooxannoo gaariidha jedheetini dhaamuu barbaada. Mootummaa fi mormitoonni yeroo ammaa kana mootummaan kophaa isaa fiigaa jira. Mormitoonni akka waan aangoo irraa fudhachuuf deemanii fakkeessee olola dharaa irratti ololaa jira. Kuni dhara. Kana dhaabuu qaba. Inuu mormitoonni maal jedhan waliin haasofnaa. Diinni kun hamaadha. Diina tokko taanetu injifachuu hin dandeenyu. Gargar baanee dhiisii, facaanee dhiisii dhukkuba kana mooyachuu hin dandeenyu. Yoo amma mooyannillee balaan inni harkisee dhufu politika irratti, diinagdee irratti, hawaasummaa irratti wanni inni fidu xiqqaa miti. Addunyaa biyya Itoophiyaa dhiisii addunyaa hundatu jeeqame. Jeequmsi kun Itoophiyaallee yeroo dheeraaf jeequu danda'a. Tokko taaneet waliigallee duulaa jedhanii gaafatan hordofaa ture. Mootummaan garuu kophaa isaa aangoo butachuu waan barbaaduuf warra mormitootaa odoo mariisisin inuuyyuu olola dharaa irratti oofaa, inuu baandaa fa'a jechaa akka waan koronaa vaayirasii baandaa qabu. Baandaan immoo eenyu akka ta'eeyyuu waan beekanis natti hin fakkaatu. Waan akkanaa kana goggodhuun isaanii dhugamatti biyya saniif yaadanii natti hin fakkaatu. Haala kanatti gargaaranii aangoo butachuuf deemanii aangoo butatanii immoo irra turanii yoo wanni biraa hafe koronaan iyyuu irra tursiisu. Jeequmni koronaan addunyaa irratti fiduu fi biyya san keessatti fidu yoo namni illee dhabame yoo qeerroon akka kaleessa illee fincilu dhabame koronaan iyyuu hin tursiisu. Kanaafuu ammumarraa odoo uf baranii dhugaa waan irratti deebi'anii karaa irratti deebi'anii aangoo namni isaanirraa fudhatu waan jiru natti fakkaatu. Namni waan san yaadus waan jiru natti fakkaatu. Inuuyyuu wayita silaa aangoo fudhachuun malu akka mootummaan kun nu ceesisu, akka paartiin kun nu ceesisu, mormitoonni illeen uummanni illeen irratti walii galanii itti kennanii ammallee namni isaanirraa fudhachuuf deemu waan jiru natti fakkaatu. Kanaafuyyuu barnoota biyya Noorweetitti muuxannoo biyya Noorwee kana odoo hordofanii karaa irratti deebi'anii humna biyya jiru ka politikaa hundumaayyuu hiriirsanii dhukkuba kanarratti duulli jalqabame itti fufee gaarii natti fakkaata. Kanuma jedha. Karaa biraatiin addunyaa haga kana yoo laallu Itoophiyaa keessatti politikaa fi koronaan maal fakkaata gara jedhutti yoo dhufne tokkoffaa ani akka xiinxalletti akkuma yeroo jalqabaa wayita aktiivistoonni fi miidiyaan tokko waa'ee hammeenya koronaa dubbatan yookiin uummata barsiisan mootummaanii dabballoota isaa 60 walitti qabee barsiisaa akka ture. Gaaga'aa akka ture kana quba qabna. Achi boodan immoo eega hirribarraa dammaqanii maaliif aktiivistoonni adda addaa socho'anii miidiyaaleen adda addaa socho'anii hirribarraa isaan dammaqsan amma immoo akkaataa aangoo itti butatan qaawwa wayii barbaaduu jalqaban natti fakkaata. Akkasittan xiinxallaan. Tokkoffaa qaawwa akkamii barbaadanii? Tokkoffaa filmaata 2020 kana dabarsu. Filmaata dabarsuun dirqiidha. Namni kana mormu waan jiru natti hin fakkaatu. Filmaanni kana keessatti godhamuu qaba humniti jedhes waan jiru natti hin fakkaatu. Akka gaariitti ibsitanii anis mee gabaabseeti waa'ee amma isin dubbattan kana dheeraa dubbatoo hin barbaanne waan hafellee miti irraa dubbattanittanii haga tokko gabaabsee waa'ee koronaa vaayireesii yookaan COVID-19 maal akka ta'e mootummaan biyya keenyaa hubatee jira waan jedhu waan hubadhee irraa gabaabsee haga tokko dubbachuu barbaada. Akkuma isin jalqaba irratti jettanii mootummaan Itiyoophiyaa ijjannoolee guddaa jalqaba irratti fudhate nama koronaa vaayirasiin kun yaaddessi fakkaateeti irratti
ijannoo tokko fudhate. Ijannoo inni fudhate maali? Mana barnoota barattoota sadarkaa KG irraa kaasee haga barnoota olaanootti warroota baratan cufe. Waa takka oduu addunyaan waan tokko guyyaa sana yaadannaa irraallee dubbanneerra maal cufeedha jennee gaafasis akka xiinxala tokkotti kennee turre. Irraa dubbannee maaf cufee wanti inni cufee fi humna dhiibbaa itti jiru gama siyaasaa isaatiin cabsuu barbaade. Isa kana akkasitti ilaalla jennee irraa dubbataa turre. Inni sunniin adda dhugaa baamee deemaa jira jechuudha. Koronaa vaayireesiin addunyaa kana yeroo kanatti karaa hedduu miidhee jira. Tokkoffaan maali? Lubbuu namaa hedduu gaaga'ee jira. Namoonni hedduu lubbuu dhabanii jiranii, namoonni hedduu baay'ee miidhamanii jiranii. Kuwwan immoo addunyaan immoo akkuma addunyaatitti diinagdeen fi qabeenyi gadi bu'ee jira. Namni yeroo itti mana itti kiraayii itti kaffalatu, itti nyaata itti bitatu dhabuu gubbaa yeroo itti jiru jedha. Sababa dhibee kanaatiif jechuudha. Mootummaan Itiyoophiyaa isa kana hin hubanne. Isa kana hin hubanne wanti nu jechisiisu maali? Public wantoota amma hawaasummaa akkuma duriitti deemamaa jira. Tokkoffaa nu ijoollee baadiyyaati. Ijoollee baadiyyaa irraa baane, baadiyyaan maatii keenya bilbilee gaafannaa. Namni waan tokko isaanii himeeru hin jiru jechuudha. Tokkoffaa mootummaan bakka hin kennineef akkuma isinuu jettan akka qofatti ilaalee namoota magaalaa deemanii waa bitatanii akkuma duraatti bitatu isanii himanii jiranii waan kana namni himen jiru jedhu jechuudha. Namni barnoota kenneef hin jiru, wantoota ofirraa ittisuu ni danda'an namni dhiyeesseef hin jiru. Immoo akkuma argaa jirtanii yoo ka hubattan taate dubbistanii taate kalee namoonni qabaman keessaa namoonni 25tu qabamee guyyaa kalee qofatti namoonni 14 warroota mana hidhaa keessatti qabaman jechuudha. Manoota mana hidhaa keessa jiranii jechuudha. Maafi mootummaan sirreeffamoota seeraallee haa gadhiisuu jennee iyyaa ture. Namni hedduu gama kunin barreessaa, kun sagaleen dubbataa, kun qaamaan gaafatutti jira. Mootummaan Itiyoophiyaa gonkumaa waa'ee koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 hubaatii inni addunyaa irraan ga'e hin hubanne jechuu nu dandeessisa. Yoo hubatee illee ta'e maali? Irra guddaa itti fayyadama yookaan meeshaa siyaasaa yookaan politikaa isaa ittiin oofatu godhee jira. Isa jedhu nu jechisiisu harka dhibbatti nu jechisiisuu danda'a jechuudha. Isa kanumaan bira darbineeti akkuma yaadannu akkuma beekamu walfalmaa turamee jira. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa qabaa na dhiisaa na ajjeesaa na saqqalaa na buusaa jedha. Filannoon barana wanti fedhellee ta'u hin hafu. Filannoo bilisaa, filannoo wanti tokko gufuun qabaanne tokkotu geggeeffamaa jedhaa ture. Akka inni jedhes ta'uu hin danda'amne sababa kuni sababni koronaa vaayirasiin filannoon darbuun eenyuun akkuma isinii kaastanii garaa hin nyaatu, eenyuunuyyuu sirrii mitillee hin jechisiisu. Garuu akkaataa inni ittiin darbuuf deemu kanatutu rakkoo kaasaa jira jechuudha. Akkuma yaadatamu filannoon dhuma hagayyaatti geggeeffama jedhee qabamee ture. Amma guutumaan guututti haqamuu isaa yookaan yeroo hin murtoofneef darbuu isaa manni boordiin filannoo ibsee jira. Isa kana immoo mootummaan federaalaa naannoo Fulbaana ka geggeeffamu kana yeroo adda addaatti waan adda addaa baasee ka ittiin qabxiilee arfan amma kaasuu irratti akkanaa kaaftan barbaadu. Qabxiilee arfan kana akka mormii godhee kaa'ee jira. Tokkoffaa akkaataa heera mootummaa keewwata 60 paarlamaa bittinneessuu ka jedhu kana jechuudha. Isa kanallee qabatee akka filannootti dhiyeessee jira. Isa kana jechuun maal jechuudha?
tokkoffaatti akka gaafii kana filannoo kanaayyuu dabarsuu ka danda'u boordiin sun yoo dabarseeyyuu manni maree bakka bu'oota ummattootaa yookaan manni maree federeeshinii filannoo dabarsuu aangoo qaba. Isallee naa qabadha. Isa kanaan immoo keewwanni kuni paarlamaa sana wanna jechuu bittanneessuu ka jedhu kanallee naa qabadha. Lammaffaa immoo labsii yeroo muddamaa labsuu jedha. Inni qabxiin lammaffaa isaan akka seeraa ittiin dhiyeessanii jiraatanii. Isa kana immoo yoom labsama labsiin muddamaa kuni eenyutu labsa? Eenyutu gaafata? Gaafii eenyutiin labsama? Maaf labsama? Akkamiin hojiirra oolalle? Mee isa kanallee naa qabadha. Heera mootummaa fooyyessuu. Heerri mootummaa yoom fooyya? Maaf fooyya? Eenyutu fooyyessa? Akkuma keewwata 54 irratti kaawametti isallee naa hiittanii naa qabadha. Isa dhumaa ka amma akka filannootti mootummaan Itiyoophiyaa yookaan muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad miidiyaa irratti gadi ba'ee qabxiilee amma ani akka gaafitti isinii kaa'e kana erga addaan bittinneessee dubbatee booda qabxii isa heera mootummaa hiikuu jedha isa arfaffaa kana akka filannoo dhumaatti godhate akka filannoo jalqabaa kan dhumatetti godhate isa kanatti fayyadameetiiti gadiin ba'ee jira. Inni kunini sirrii moo sirrii miti? Immoo heera mootummaa kana hiikuuyyuu maal jechu? Eenyutu hiika? Isa kana mee keessa babadhisaatiiti naaf jechuu akka dhaggeeffatoota keenyaa hubannuuf ta'utti naaf ibsaa. Gaafii baay'ee wal faana isin gaafadhe dhiifama. Hayyee galatoomii gaafii baay'ee barbaachisoodha. Gaafii kanatti dhufuu kiyyaan duratti waan gabaabduu isii waa'ee duula kuruuna irratti godhamu jechuu barbaada. Yoo na hayyamte. Tokkoffaa kuruunaa duulli kuruunaa istiraatejii barbaachisa, jaarmaya barbaachisa. Tokkummaa uummataa waliigaltee konsensasii barbaachisa. Kuni otoo hin godhamin tattisaniituma itti seenani akkasittiin arga. Karaa biraatiin istiratejiin irratti dibeet godhanii warri politikaa ogeeyyonni irratti dibeet godhanii biyya adda addaatti guyyaa kana guutuu irratti dibeet godhu achi boodaan istiraatejii barbaachisaa ta'e baasu. Kanaafuyyuu amma mana barnootaa fa'aa cufuu kana homa jarjaraan godhan malee irratti yaadanii istiraatejii baasanii waan godhan natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf biyyatti Suudin yoo fudhannee jenne waan hundumaayyuu hin cufne akka biyyoota biraa hin cufne garuu ogeeyyota hujii kuruunaa ogeeyyota qofatti dhiisan. Mootummaan inuu keessan seenne politikaan keessan seenne waan xixiqqoo qofarratti murtii gaafatu qofarratti mootummaan yaada isaa dhiyeessaa ture. Kanaafuyyuu wanni isaan laalan laman duunu waan jedhu. Kuruunaa duunee diinagdee hin duunu, du'a dheertuu immoo hin duunu. Mee kuruunaa kanallee lolaa akkaataa diinagdeen biyyaa hin jeeqamne, politikaan biyyaa hin jeeqamne, hawaasummaan hin jeeqamnetti deemuu qabna jedhanii akkaataa sanitti deeman. Kan biyya Noorweeyitiin baay'ee adaan. Kana maaliif godhanii istiraatejii barbaachisa. Kuruunaa duulli akkuma waraana politikaatii fi waraana argitee dirree lolaatitti istiraatejii malee loltu. Kanaafuyyuu sun akkasi. Ka biraa waa'ee mana hidhaa baay'ee waan nama yaachisu. Amma biyya Xaaliyaaniitii fi biyya Ispeen akka ibiddaa maaxaa seeneeti kuruunaan. Mana dulloonni itti tajaajilaman seene. Takka seenee keessaa baasuu dadhabanii jechuudha. Reeffa lakkaa'uu malee.
Mana hidhallee akkasi. Takka seenee jennaan keessaa baasuu hin danda'amu. Ammallee warra hidhamallee mootummaan kun daddaffiidhaan gadhiisuu qaba. Ka politikaa goggogaa osoo hin jedhin warra immoo haarawallee hidhuu dhiisuu qaba. Yeroo kanatti. Kanaafuyyuu kanallee dhaamsa dabarsaa gara gaafii na gaafattetti yoo deebi'e waa'ee boordii filannootirraa jalqaba. Waa'ee filmaata dabarsuu. Filmaata biyyoonni addunyaa keessatti hedduun filmaata dabarsanii jiran. Filmaata dabarsanii jiranii Afrikaa keessatti dabarsanii, Awurooppaa keessatti dabarsanii, Ameerikaa keessatti dabarsanii dabarsuun dirqamuma ture. Garuu adeemsi ittiin dabarsan akkami ka jedhu adeemsa demokraatawaa ta'een dabarsutu isaanirra jira. Biyyoonni adda addaa adeemsa demokraatawaa ta'een dabarsan. Biyyoonni tokko tokko immoo humnoota abbaa irree autokraats aangoo fudhachuuf luuxaa turan hiree gaarii argatanii adeemsa demokraasii odoon hordofin filmaata biyyoolessaa dabarsanii jechuudha. Filmaata biyyoolessa Itiyoophiyaa illee adeemsa demokraatawaa hin hordofne yaaddoo jedhu qaba. Tokkoffaa filmaata yoo dabarsan gorsa ogeeyyota fayyaa irratti hundaa'aniiti. Gorsa ogeeyyota fayyaa. Boordiin filannoo ani filmaata deemsisuu hin danda'u ka jedhuu danda'u warra qaama fayyaa instituushinii fayyaarraa gorsa argachuutu isarra jira. Lafaa ka'ee ani filmaata dhukkubaaf jecha filmaata godhuu hin danda'u jechuu hin danda'u. Waa'ee dhukkubaa boordiin filannoo maal beeka? Waa'ee dhukkuba kana. Yoomi jalqabee yoomitti dhaabataa akkamitti beeka? Hin beeku. Gorsa instituushinii yookiin gorsa ogeeyyota fayyaa osoo hin gaafatin filmaata godhuu hin danda'u jedhee yeroo murtaa'iniif dabarsuun adeemsa demokraatawaa miti. Tokko kana rakkoon guddaan inni qabu. Kuni maalirraa maddaa ka jedhuutti haa dhufu. Harree ganama badde galgala kurkuriin hin galchitu jedha Oromoon yooma himaa. Maaliifi boordiin filmaataa kuni dhalootuma isaatirraa dhukkuba qaba jallinnaan dhalate. Maaliifi mee akkaataa boordiiwwan filannoo addunyaa modeela isaan irratti ijaaraman mee gabaabsetan hima. Maaliifi rakkoo hundee qaba. Amma rakkoon rakkoo kuruunaatii miti ka wannoo dabarsisiise kan filmaata kana dabarsiise. Jarjaranii inuu jarjartiin sun maaltu fide? Jarjaranii osoo dhibdee kuruunaa kanarrattuyyuu tarkaanfii hin fudhatin, istiraatejii fullaasaa tokko osoo fudhatin maaliifi tarkaanfii duraa godhan filmaata dabarsuu? Kuni sababii qaba. Mee akkaataa mooxannoo addunyaa haa laallu. Boordiin filannoo modeelii 5 ijaarama addunyaa irratti. Modeeliin tokkoffaan modeelii walabaadha. Qaama walabaa instituushinii walabaa baajata mataa isaa danda'e ka heera biyyaa keessatti kaahame akkasitti ijaarama. Ka lammataati. Modeela damee mootummaati. Modeela damee mootummaa qaama mootummaa ta'ee heeraan beekame garuu qaama mootummaa keessaa tokko. Branch model. Ka sadaffaa executive model. Mootummichumatu hujii filmaata biyyoolessaa geggeessa. Modeela kana keessatti. Branch model yookiin damee ka jennu kun heera biyyichaa keessatti akka waan walabaa ta'eetitti heerri ba'ee fi bajanni ramadamee fi
qaama mootummaa ta'ee hojjeta. Ka Itiyoophiyaa akkaataa kanatti ijaaramee jechuudha. Modeelli modeela makaati kabira. Makaa mixed. Gama tokkoon boordiin filannoo walaba ta'ee imaammata baasa. Imaammata filmaataa baasa. Mootummatu jirra oolcha garuu. Olaantummaan boordii filannootu filannoo tooyata. Kuni makaadha. Modeela makaa gabeelchaa yookiin diqaalaadha jechuun ni danda'ama. Kabiraa judicial model dhaddacha heeraa filmaata kan geggeessu dhaddacha heeraati. Koortiidha. Koortii mataa isaa danda'e koortii walabaa ta'e tokkotu geggeessa. Modeelota shanan amma lafa kenne kana keessa ka amma Itiyoophiyaa kun branch yookiin qaama mootummaa ta'e kun walabaa ta'uu hin danda'u. Walabaa ta'uu hin danda'u. Maaliifi? Tokkoffaa akkaataan boordiin filannoo Itiyoophiyaa itti ijaarame illee bara mootummaa wayyaanee hin beeknaa jechuudha. Meeshaa mootummaan aangoo isaa ittiin dheereffatuu fi ittiin butatu ta'eeti ijaarame. Kana jechuun maal jechuudha? Prime Ministeriin muummeen ministeera namoota boordii filannoo keessatti hojjetan qondaalota boordii filannoo dhiyeessaa jechuudha. Mana marii bakka bu'ootaatiif dhiyeessaa, manni marii bakka bu'ootaa hin raggaasisaa jechuudha. Kanaafuu qaama mootummaati. Namoonni kun ogummaa professional namoonni ta'an keessatti argamanillee influensii politikaa mootummaa biyya bulchuu ala ta'uu hin danda'an. Kuruunaan kana saaxilee jechuudha. Kana ifatti baase. Boordiin filannoo boordii walabaa hundumaayyuu qixxichatti ilaalu osoo hin ta'in meeshaa mootummaan aangoo isaa ittiin dheereffatu akka barbaadetti ajaju ta'uu isaa saaxile jechuudha. Kanaaf kuruunaan gingilchaa waan hundaan dhimbiibuu jedhe jechuudha jalqabarratti. Kanumaan yoo bira darbe waa'ee labsa yeroo muddamaa gaafii ati na gaafatte keessaa labsa yeroo muddamaa boqonnaa 90 heera keessatti boqonnaa 93 irratti argama. Tokkoffaa eenyutu labsa ka jedhu manni marii ministeerotaatti fi mootummaan federaalaa labsa yeroo muddamaa labsuuf aangoo qaba. Garuu fakkeenyaaf haalli jarjarsaan yoo mudate labsee sa'aatii 48 keessatti mana marii bakka bu'ootaatiif dhiyeessee raggaasisuu qaba. Manni marii bakka bu'ootaallee sagalee 2-3 raggaasisuu yookiin diduu danda'a. Si raggaasisee labsa yeroo muddamaa kanatti dhiyeeffatte si raggaasisee jechuu danda'a. Sagalee 2-3 yookiin immoo lakki hin barbaachisu jedhee harkatti diduu danda'a. Maaliif labsamaa ka jedhu haa kaafnu. Tokkoffaa biyyiti yoo weeraramte, lammata nageenyi biyyaa yoo boora'e, sadaffaa balaan uumaa tokko lafti socho'uu dandeetti. Wanni akka sunaamii fakkeenyaaf dhufuu danda'a. Dhukkubni daddarbaan epidemic yoo dhalate pandemic ka jedhu hin jiru, koronaa ka jedhu hin jiru wannurra seera biyya Itoophiyaa seera addunyaa keessallee agammaa hin jiru.
dingata waan dingata waan durin jirretu dhufe heerri kun sanillee kabar godhaa jechuudha. Nuufintaane hirrofnu nuti guudhaaf shurshuru abbaa warraan qophanu tikseen horiin gurguru irraan gadee diddeessa guuta buusa fixeensa irraan olee baaseena leenca bosona seena galfata galaan sabaa akkamiin baafte gabaa namni daara baasanii daaraadhaan nama qaba sareen ofiin guddisan qarriffaan 60 dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama agayisiifan nama tolli keessi dhamaase sababni jijjiirama naftanyaa kufte kaase maal taate yaa namana siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaarama nutti faarsuu jalqabde yaa jigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallaatti aseene yaa jigaa koo gaabbita diinni si nyaata gaafa dorroba amma seene